Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arra guyyaa Ramadaan kudha sadaffaa sagantaa faxarsiisaa irra jirra. Sagantaa kana adda durummaadhaan kan akka qophaa'u deeggarsa kana taasisan Afoosha Shanangibee biyya Kaanaadaa Toronto jiran gama Chuchuu Abbaa Warriitiin jechaadha. Sagantaa irraa kun Ramadaan kudha sadaffaadha. Akkuma amma asitti agartanu kana dubartoonni naannoodhuma kana jiraatan jechaadha jechuun namoonni numti duraan faxarsiisaa turre jechaadha walitti qabamaniiti naannoo kana kan isaan jiraatanii guyyaa irraa kan isaan biratti argamna arrasi duraan yeroo baay'ee viidiyoo dabarsinu keessatti isaanii fudhachaan turreeyyuu isaaniif galata guddaatu mara isaan naannoo kanatti hojjetanu maaliif sa'aatii kana guyyaa kana guutuu hojjetaa oolu waan namni sun hundi itti faxaru nyaatu jechaadha maaliif isaan shamarran kun nama kudhan lama caalanu isaan hojjechaa oolaa isaaniinis wal isin barsiisuun barbaada gama biraatiini lammaffaa immoo haala hojiin asitti hojjetamu akkamittiin nyaanni kun prepare godhamu akkamittiin akka nyaanni kun qophaa'u jechaadha isin agarsiisuu barbaadeetanii arragaa akkuma jalqaba isin ibsee Afoosha Shanangibee biyya Kaanaadaa Toronto jiran gama walitti qabiinsa adda durummaa Chuchuu Abbaa Warriitiin jechaadha kan deeggarsi kun godhame wantoota barbaachisan binnee dhiyeessinee jirra amma ittoon hojjetamuutti jira bakkee kanaas oolaan qalamaati kan jiru meeshaalee nyaataa isaan barbaachisu duraan akka gaariitti argachaa hin turre maaliif hojjetan baay'ee rakkisaadha namoonni kun egaa almost baay'een isaanii harka qalleeyyii waan ta'aniif meeshaalee hin qabanu meeshaalee kana argachuuf nu rakkisa ture amma garuu hin binne jechaadha bitannee qopheeffanneerra jechaadha nuti kuma agartan jechaadha kun cilfaadha cilfaan kun ittootiin budduqsuuf baay'ee rakkachaa turre viidiyoo irratti akkuma argaa turtan inni rakkisa baay'ee cilfaan hin jiru ture cilfaa binnee jirra gama biraatiin immoo joogiillee ittoof shorbaattiin buusnullee binnee qopheeffanneerra jechaadha gama biraanii saanii hin qabanii saanii namni tokkoon saaniitiin kan nyaatamu jamaadhaan nyaachuuf hin mijatu waan ta'eef bakki taa'umsaas waan rakkisuuf saanii itti nyaatama jechaadha almost saanii 200 jechaadha saanii xixiqqaa jechaadha individually namni tokko itti nyaachuu danda'u saanii 20 saanii 200 binnee jirra jechaadha kanaaf guyyaa har'aa sagantaa fixrii addaa ni goona jennee yaadna inshallah asitti dubartoota baay'eedha kan asitti argamu xiqqaate nama 12 13 hin ta'u isaantu guyyaa guutuu hojjechaa oola isaan irraas yaada tokko lama nan fudha haalli hojichaa maal fakkaata dadhabsiisaadha moo maal fakkaata kan jedhu isaanis gaggabaabsanii nu kaasu yeroo wanni kun dhiyaatuuf immoo maaltu isaanitti hanqata maaltu dabalamuu qaba kan jedhu isaanis yaada isaanii nuuf kennu jechaadha isaan irraan jalqaba jechaadha egaa Ramadaana kana dubartoota kana kan walitti qabuudhaan hojjechiisaa jiran tokko isaan na cinaa taa'anu kana jechaadha maqaa isaanii irraa jalqabna mee maqaan keessan Fooziyaan jedhama faxriin kun immoo badaa gammanneerra faxrii kana nu hojjechiisuudhaaf guyyaadhaan waan nu faxarsiifteef gana badaayuma gammanne bakka amma malee gammanne akka namichi magaalaa nu qalame wayitti gammanne yaadatamne dhuma karaadhuma irraa ol deebine faxaruu keenyaaf badaadhuma gammadaa jirra jechuudha ijoollee keenyaanis dadhabaa keenyaanis dhukkubsataanis jira dadhabaanis jiru ijoollee keenya faxaruudhuma akkuma aftaamiitti faxaraa jirra badaa sin galateeffataa jirra jennee sin gammachuudhuma guddaatti jirra tole mee waan faxiriidhaaf finnu keessaa wanti hir'ate wanti dabalamuu qaba jettan jira faxirii keessaa wanti nammaadhaatti nuti goddolee hin jiru tuma nuu dabalamaa jira hammane jennee haasa'utti waa tokko wanti nuti goddolee hin jiru egaa guyyaa irraa kana
afooshaa shanan gibee biyya Kaanaadaa Torontoo jiran gama obboleettii keenya Chuuchuu Abbaawwaariitiin kan taasifame meemee afooshaa shanan gibee kana mee dhaamsa akkamii qabda maal jettaan meemee warra deeggarsa kana irratti hirmaataniif gatuma nu gammanne fi gammachuu guddaa jeeza kana rabbiin jira akka qabsiisu jenna sawaba saa argatanu jenna ammas jiraatanii dhuma namo jiraatee nu akadamu namo sawaba saa argatu rabbiin nu taasisu jenna nus rabbiin nu jiraachisu jenna harkana ma keessa nu abaasu jenna jaras immoo rabbi umrii nu fadheeressu waan niyyatanii muraada hagaanu jennee dhuma gammachuu biraa waan tokko dandeenya sawun dandeenya mee atoo maqaan keenyu ni isheen kun isheen cinaa jirtu kunis fatarsiisaa gidduu kana gochaa jiru keessatti nama ga'ee olaanaa taphachaa turtedha har'a sittuma jirti shamarran qarreenis jijjiiru as jechaadha yeroo dhumatti gubuun barbaanni dhumaafanii mee maqaan keenyu ni maqaan koo Fatiyaa Baqqaleen jedhama tole mee fatarsiisaan godhamaa jiru mee maal fakkaata maaltu sitti dhaga'ame mee sitti fatarsiisaan godhamaa jiru kun baay'ee gaariidha baay'ee itti gammanne kanaan duras waan akkana argine hin beennu alana waggaa lammeessaa keenya erga waan akkana argine nama akka kanayyuu nu yaadatu hin qabnu turre akka nu gammachiiftan rabbiin isin gammachiisu jedha ayyee galatoomi jecha mee hojiin kun akkamiin dadhabsiisaadha yeroo hojjechaa ooltan maal fakkaata soomaa jirtu dadhabsiisa hojjechuu keenyaan baay'ee gammanna rabbiin fayyaa nuu kennineen kana caalu hojjennee jara nyaachifne inni abdii qabna inshallah galatooma isiniin jenna egaa Kertan obboloonni koo shamarranii yaati koo yaada isaanii kennanii jiru sagantaa fatarsiisaa guyyaa 13ffaa Ramadaan 13ffaa afooshaa shanan gibee biyya Kaanaadaa Torontoo jiraatan gama Chuuchuu Abbaawwaariitiin taasifamu gochuu irratti argamna irra baay'ee namatti tola sagantaa bal'aasaa hordofaan isiniin jedha ulfaadha egaa akkuma duubatti warra musliimaatiif oolaa qallee sagantaa fatarsiisaa gochaa jiru asii warri hordoftoonni amantaa ortodoksii bakka tokko jiraatu akkuma duraan beeknu musliimaafis yeroo qallu ortodoksiifis qalaa turre garuu yeroon ammaa kun yeroo soomaati jechaadha wal keessa jiru isaan immoo kanaafuu isaaniif qaluu hin dandeenye misiraa fi dinnicha qofaan kan isaan immoo isaaniif nyaata qopheessaa jiru yoo qallee isaan nyaachuu hin danda'ani soomarra jiru waan ta'eef jechaadha baay'ees miti hordoftoonni amantaa ortodoksii naannoo kana jiran nama muraasadha isaaniif haala kanaan qopheessaa jira ol biraa hambisuun hin barbaachisuudhumaaf jechaadha Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo bakka jirtan maratti sagantaan irraa kun sagantaa addaa fatarsiisaa marsaa sadaffaa Ramadaan 13ffaa irra jirra jechaadha. Sagantaa kana karaa YouTube obboloonni koo hordoftan marti keessan ilaaltanii akka keessan naa kennitan gamanumaan abdadha. Namoota as jiran kanas deeggaruu warri barbaadan karaa keessaatiin akka naasofsiistan waamicha konsilii dabarsaa ulfaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboloonni koo biyya keessaaf biyya alaa ta'isanii kan dhiiraa kan shamarranii kan dargaggoo kan dargaggeetti jaarsaa jaartii taatanii bakka garaagaraa teessanii kan sagantaa kana daawwachaa jirtan karaa yuutuubiitiis karaa laayiviitiin obboloonni koo na hordofaa jirtan hundumti keessan nageenyi koo kabajaaf jaalalaa isin haa qaqqabu isiniin jecha egaa guyyaa irraa kana sagantaa faxirii marsaa sadaffaarra jirra raamadaana 13ffaa jechaadha baay'ee namatti tola bifa baay'ee miidhagaadhaan gochaa jiru sagantaa kana adda durummaadhaan afooshaa shanangibee kaanaadaa torontoo jiran gama adda durummaa chuuchuu abbaa waarriitiin jechaadha sagantaa kun kan godhamaa jiru sagantaa kana kan goone immoo musliimota qofaaf miti hordoftoonni amantaa ortodoksii naannoo kana jiru jechaadha karaa duubaatiin ta'aa jiru bara darbe jechaadha isaaniifis qalaa jara kanaafis musliimaafis qalaa turre haa ta'u malee garuu barana immoo isaaniin soomaa jiru waan ta'eef foon nyaachuun hin danda'amu kanaafuu isaaniif shiroo goonee shiroo dinnichaa misira maal goonee isaan kanaaf qallee walumatti bakka tokkotti nyaachisaa jirra sababni isaa bakka tokko gurmaa'anii jiraatu waan ta'eef isaan tokko nyaachisnee kaan immoo nyaachisuu dhiisuun sirrii miti waan ta'eef jechaadha egaa wanti baay'ee namatti tolu nuti ofii keenyaafis soomaa oolle garuu yeroo isaan kun nyaatan arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru yeroo azaaniin baheera faxaruu dandeessu innaa baay'ee namatti tola jechaadha jara kana nyaachisanii quubsuun jechaadha ana caala immoo warreen deeggarsa kana gootan akkasin gammaddanu abdii guddaan qaba nan beekas akkasin gammaddan jechaadha rabbi isinirraa jaalatu nama gargaaruun qarshii guddaa erganiif miti qarshii 50 qarshii 10 erganii gammachuu guddaa argachuudha jechaadha xiqqaas haa ta'u guddaa sadaqaa naati goote rabbiin biratte jechaadha bakka guddaa qabdi waan guddaa si argamsiiste jechaadha boru kanaafuu obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii sagantaa kana daawwachaa jirtan sagantaa kallattiidhaanis ta'e boroftaan karaa yuutuubiitiin daawwattan jechaadha namoonni naannoo kan jiran harka qalleeyyiidha harka qalleeyyii ta'uun qofti rakkoo hin qabu kan harki isaanii hin hojjenne kan miila tokko jira kan ija hin qabnetu jira kan gurri hin dhageenyetu jira asuma naannoodhuma kana jira jechaadha ijoollee daa'immanii baay'eedha kan isaan qabanu daa'imman isaanii kun duuba koo kanatti argamtan jechaadha yoo xiqqaate walumaa gala jechaadha nama 300 ol ta'u jechaadha daa'immanii waliin nama 500 taanaan jiraa jiru hoogganaa isaaniiti isaan kuni kanaafuu jechaadha deeggarsi isin kana dura gochaa turtan boriftaanis itti fufuu qaba jechaadha maaliif nama deeggaruun gammachuu addaa namatti uuma jechaadha maaliif namni garaan beela'ee quufe beela'ee nyaatee quuf maal jedhee akkasin eebbisumatu beeka waan ta'eef jechaadha hin beektu maatii keessaa baane beekna hundumti keenya waan ta'eef kan irratti hojja baanne baay'ee barbaachisaadha kanaafuu sagantaan har'aa kun sagantaa addaati kana dura sagantaa akkasii goonee hin beeknu Shira, eshi. Mama, Ramadan kun para namal fakat. Bareda, wagga gagai. Amin, amin. Bismillah Ramadan kaya shada ke masin nabin. Amin. Akal segera gai. Amin. Masin nabin. Ramadan ni kuni. Kura sada fara jiram tiar. Deeggar sa kana kan nugoran obbolota ko biyyoota gara keessa jiranii kana duras gochaa turanii sagantaa har'aa kana immoo obbolota ko naqabadhaan ana naqabadhaa afooshaa shanangibee biyya Kaanaadaa Torontoo keessa jiran nageessu miti mam isaantu deeggarsa gara godhe mee obboloota koo sagantaa kana faxarsiisaa kan isinii godhaniif kan abbaa kootiif sadaqaa ta'u haadha kootiif sadaqaa ta'u kan obboleessa kootiif sadaqaa ta'u jedhantu jiru waan ta'eef mee du'aa inaa kadhadhaafi bismillah sadaqaa talaqaam amiin kan deemee manfaa kennu yaa kana gaadha fulan asi wajjinaafi amaan sin argin asi sirra hadeebitu kasi asi sirra hadeebu atiisa is bismillah is akka dhagesa gai gai bashada me mana sin nabin egel ke sin namane onike labide inshallah frake jiga afaza banana jabai banana bi amma samma jabai bismillah sallallahu alaihi wasallam imam maqaan keessan eenyusin maqaan keessan arabiya meme obboleeto ko meme du'ai igna kadhadhaafi Khayriya kennu nagaa kennu waan niyate rabbiin iyyaasaa waan asabe rabbi muraadisaa hargatan gabaan nabiin fayyaan nabiin nagaan nabiin duniyaan nabiin diiniin nabiin umurii dheerat waggaa waggaana kennat waggaa waggaan immoo jireenya dabalamu maqaa rabbii keenyaati jiruun keessa nula jedhu jireenyi keessa nula jedhu umurii dheeradha.
Hayyee obboloota koo egaa sagantaan har'aa kun bifa bareedaa ta'een gaggeeffamee jira. Akka har'aatti sagantaa bareedaa hin goone abbaatamaan bareedaadha miti sagantichi? Bareedaadha miti? Maashaallah. Boriftaanis bara baraan waan akkasii itti fufna inshaallah yoo rabbi nu jiraachise boriftaanis itti fufna. Obboloonni koo bakka garaa garaa teessanii sagantaa kana deeggarsa gootan ulfaadhaa rabbi isin irraa jaalatu. Speeshaalii obboloonni koo Afooshaa Shanangibee Kaanadaa Torontoo jirtan ulfaadhaa galatoomaa. Obboloonni koo bakka garaa garaa teessanii deeggarsa kana irratti hirmaachaa turtanis jirtu. Boriftaan sagantaa faxarsiisaa kan biraa qabna waan ta'eef gama sanaan hunda keessaniif du'aayinan kadhachiisaa ulfaadhaa jazaakallahu khairan rabbi isin irraa jaalatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Meka gali tur. Ofa. Onar.